Salam harka fuune ashama akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti waaqayyoo faa galatu egaa guyyaa har'aa kanas immoo barnoota baay'ee bareedaa ta'e tokkoon qabadhees ni yaadde egaa asirra warroonni YouTube keenya faaraa taatan YouTube keessanii deemtu egaa YouTube keessan erga haala kanaan isinii baneen booddee egaa kunoo bakka searchii gubbaa kanarratti asirratti Abrahaam Tech jechuudhaan kunoo haala kanaan ni katabdu egaa achi booda kunoo Abrahaam Tech isa kanadha kunoo channel isa kanadha jechuudha egaa kunoo bakka subscribe jettu kana kunoo bakka kana tokkodhaan subscribe godhaa mallattoo bilbilaa sitti baatumoo all taasifachuudhaan wanti nuti gadhiisnu yeroo atattamaan akkasiin bira godhachuu dandeessu egaa gama barnootaatti yoon sin dabarsu egaa Facebookii irratti akkamitti group uumna fakkeenyaaf group gurguddaa akka Oromii kana fa akkamitti uumna ka jedhudha egaa like keessan ni deemtu Facebook like jechaadha Facebook lighting keessan erga haala kanaan isinii baneen booddee kunoo bakka gubbaa kanarratti tuquxuu bakka tuqaa sadin kanarratti jechaadha egaa achi booddee waa maal gootu bakka group dhugan kunoo bakka group kanarratti kilik gootu jechaadha bakka group kanarratti kilik gootu achiin booda kunoo create kan jedhu kana kilik gootu haara wanteef create gootu achiin booda kunoo create group kan jedhu kanarratti kilik gootu jechuudha achiin booda kunoo haala kanaan isin dhufaa jechaadha kunoo bakka kanarratti suura keessan galchitu bakka kanarratti maqaa keessan egaa ni galchitu jechaadha egaa kunoo nama asirratti suura filannu kunoo akkuma argaartan kunoo suura filannee jirra amma kunoo bakka kanatti save kayyattu kanarratti dhumnaacha erga suura keessan irratti kilik gootanii suura keessan bira deemtaniitu kunoo bakka kanarratti kilik gootu jechaadha kunoo bakka kanarratti kilik gootu save bakka kana jechaadha achiin booda upload nu godha jechaadha kunoo akkuma argaartan upload nu godhe xumureera amma maqaa groupicha asirratti filannaa jechaadha maqaa groupicha fakkeenyaaf Abrahaam Tech kunoo haala kanaan ni barreessu achi groupicha keessan yookaan private gochuu dandeessu ani fakkeenyaaf groupicha public gochuu qabdu jecha groupii warroonni private filtanii ni jiru ani fakkeenyaaf public filadhaa jechaadha namoota hunda bira akka namoonni hundarratti post gochuu danda'an jechaadha achiin booda public filattu achiin booda maal gootu waan tokko isin hin gaafatu bakka create jettu kana tuunaan isiniif create godha jechaadha egaa ni create gochuu waan hin barbaanneef dhiisee jechaadha egaa bakka create jettu kana tuquudhaan create gootu jechaadha achiin booda groupii mataa keessanii uummattanii jechuudha egaa haala kanaan groupii mataa keessanii uummachuu dandeessu egaa kana gamma isin wajjin ture anadha Abrahaam Tech irraa hagam barnoota biraatiin deebi'ee dhufutti nagaatti